Itoophiyaan ibsa ambaasaaddarri Ameerikaa laatan dogongora kan qabuu fi odeeffannoo gahaa irratti kan hin hundoofne jechuun qeeqxe. Koomishiniin marii biyyaalessaa leenjii magaalaa Gondar geggeeffamaa jiru irratti Musliimonni akka hin hirmaanne dhorke. Miseensa mana lubummaa waliigalaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'an Luba Balaay Mokkonnanii fi namoota biroo 5 irratti yakka waliin dhahuutiin himanni itti baname. Atileetota ciccimoo seenaa fiigichaa dheeraa addunyaa keessatti gahumsa olaanaa agarsiisan keessaa tokko kan ta'e Qananiisaa Baqqalaa bara 2012 booda yeroo jalqabaaf garee biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti hammatamee Olompikii Paaris 2000 Fiifaan Israa'eliin miseensummaa irraa haquuf qorannoo seeraa geggeessuuf. Itoophiyaan ibsa ambaasaaddarri Ameerikaa laatan dogongora kan qabuu fi odeeffannoo gahaa irratti kan hin hundoofne jechuun qeeqxe. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa imaammata ambaasaaddarri Ameerikaa Irviin Masingaa kaleessa kennan dogongoraa fi odeeffannoo gahaa irratti kan hin hundoofne jechuun qeeqeera. Kana malees hariiroo seena qabeessa biyyoota lameenii jechuun ibse. Ministeerri dhimma alaa ibsa caamsaa 16/2024 baaseen Haasan ambaasaadarichi maqaballeessii fi haala mootummaan Itoophiyaa dhimmoota biyyattii itti geggeessuu qabu irratti gorsa hin gaafatamne kan hammateedha jedhe. Ambaasaaddarri Masingaan ibsa kaleessa laataniin mootummaan Itoophiyaa dhimmoota siyaasaa walxaxaa ta'an furuu fi mala nageenyaa irratti xiyyeeffatee akka hordofuu fi marii siyaasaaf haala mijeessuuf namoota siyaasaa ijoo ta'an hidhaa irraa akka gadhiisu dhaamaniiru. Akkasumas qeeqxota mootummaa irraa hidhaa fi dararaan akka dhaabbatus gaafataniiru. Ambaasaaddarri Masingaan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo WBO fi hidhattoota faannoo dabalatee gareewwan hidhattoota adda addaa wal dhabdee deemaa jiru keessatti hirmaachaa jiran ilaalchisees dubbataniiru. Marii biyyaalessaa fi adeemsa qaca'umsaa keessatti akka hirmaatan gaafachuun gargaarsa namoomaa mijeessuu fi akka biyyaatti dhukaasa dhaabuun barbaachisaa ta'uu cimsanii ibsaniiru. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa dubbiin ambaasaaddarichaa hariiroo seena qabeessaa fi michooma Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiruun kan faallaa ta'e ta'uu ibseera. Itoophiyaan nageenya mirga namoomaa fi dimokiraasii guddisuu fi tattaaffii taasifamuu dabalatee mata dureewwan bal'aa irratti Ameerikaa waliin mari'achuuf fedhii. Ministeerichi ibsa ambaasaaddarichaa qaamolee hidhatan biyyattii keessatti humnaan mootummaa uummataan filame aangoo irraa kaasuu yaalan akkasumas lammiilee nagahaa ukkaamsanii fi shororkeessan waliin mootummaa caqasuun waan fudhatama hin qabnedha jedhe. Imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru waliin ta'uun dogongoraa fi haalota wal hin simne ibsicha keessatti mul'atan sirreessuuf hojjechuuf qophii ta'uu kan ibsan ministeerichi karaa naamusa dippiloomaasii kabajjee kan adeemsa dimokiraasii fi nagaa biyyattii hin diigneen akka ilaalamu dhaameera. Kana malees mootummaan Itoophiyaa marii fi hariiroo biyyoota lamaanii eeguuf kutannoo qabaachuu irra deebiin mirkaneesseera. Addis Istaandaartuu gabaase. Koomishiniin marii biyyaalessaa leenjii magaalaa Gondar geggeeffamaa jiru irratti Musliimonni akka hin hirmaanne dhorke. Marii biyyaalessaa geggeeffamuuf qophiin dursa erga taasifamuu eegalee kan ture yoo ta'us isaan keessaa hojii hirmaattota filachuu fi ajandaa marichaaf
dhihaatu adda baasuu qabiyyee marichaaf qophii taasifamaa jiran irratti akka hirmaanne Gondarii fi magaalaa Taaboor irraa musliimonni ittifamuun dhagahame. Haaluma kanaan Komishiiniin Marii Biyyaalessaatti kilaasterri Gondar ajandaa marichaaf dhihaatan walitti qabuuf qaamolee hawaasaa maricha irratti hirmaatan calaluuf qaamolee qindeessitootaa wajjin leenjii kennaa kan jiru yoo ta'u, musliimonni yaa'icha irratti hirmaachuuf gara bakka sagantichaa deeman akka ol hin seenne dhorkamuun ibsameera. Leenjiin Komishinii Marii Biyyaalessaa magaalichatti kennaa jiru irratti hirmaachuuf yeroo dhaqan ulaa irratti ittifamanii akka deebi'an Haaruun miidiyaatti kan himan hooggantoonni Majlisaa Kibba Gondarii fi magaalaa Dabra Taaboor hooggantoota Majlisaa akkasumas namoota muraasaan alatti musliimota hedduu Komishiniin Marii Biyyaalessaa seensisuu akka dide himaniiru. Mariin musliimota hin hirmaachisne bu'aa qabeessa akka hin taane kan ibsan qaamoleen kunneen adeemsi Komishinii Marii Biyyaalessaa adeemaa jiru haqa qabeessaa miti kan jedhan yoo ta'u, kun sirraa'uuf hawaasa musliimaa qixa isa madaaluun kan hirmaachisu akka ta'u waamicha taasisaniiru. Miseensa mana lubummaa waliigalaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'an luba Balaay Mokkonnanii fi namoota biroo 5 irratti yakka waliin dhahuutiin himanni itti baname. Maqaan namoota luba Balaay waliin himanni irratti banamee lammaffaa Iyyaasuu Indaalee, sadaffaa Hojjetaa Faddaalaa Barakatii Mulaatuu Jaafar, arfaffaa Alamganaa Saamu'eelii fi geggeessaa waldaa aksiyoona dhuunfaa Nimoonaa obbo Abarraa Margaatiin. Obbo Alamganaa Saamu'eelii fi obbo Abarraa to'annoo poolisii jala hin oolfamne. Namoonni kunneen nagahee kafaltii sobaa qopheessuun mallaqa kan dabarfachuuf yaalaniiru. Himatamaan shanaffaa Abarraa Margaa meeshaalee ijaarsaa dhiyeessuun jechuun mallaqa doolaara miliyoona 1 ol gaafateera. Namoota kanneen barreeffamaan dubbifamuun murteen akka kennamuuf guyyaa boriitti beellamni qabameera. Addis Istaandaartuu gabaase. Atileetota ciccimoo seenaa fiigichaa dheeraa addunyaa keessatti gahumsa olaanaa agarsiisan keessaa tokko kan ta'e Qananiisaa Baqqalaa bara 2012 booda yeroo jalqabaaf garee biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti hammatamee Olompikii Paaris 2024 irratti akka hirmaatu filatameera. Atileetii ganna 41 kun Olompikii kanarratti si'a arfaffaaf yeroo hirmaatu atileetii Itoophiyaa umrii guddaan Olompikii irratti hirmaate ni ta'am. Qananiisaa Baqqalaa dabalataan dhiirotaan Sisaay Lammaa fi Dheeressaa Galataan kan hirmaatan yoo ta'u, Taammiraat Tolaa fi Usaddiin Muhammad eeggattootaan kan filataman ta'uu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa beeksiseera. Akkasumas dubartootaan atileetii Tigistii Asaffaa, Amaanee Bariisoo fi Magartuu Alamuun Itoophiyaa bakka kan bu'an yoo ta'u, Goyiteetoom Gabrasillaasee fi Buzee Dirribaan eeggattootaan filatamuu ibsameera. Fiifaan Israa'eliin miseensummaa irraa haquuf qorannoo seeraa geggeessuuf. Waamicha Filisxeem akka Federeeshinii Kubbaa Miilaa Israa'el Fiifaa keessaa haqamuuf dhiyeessan Fiifaan qorannoo seeraa geggeessuun murtoo fudhachuuf jedhama. Kunis waraana Israa'el Gaazaa irratti bante hordofee gaafii dhiyaateedha. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Filisxeem Koongiraansii Fiifaa jimaata har'aa Bon Baangoogitti taa'amu irratti Israa'el akka haquuf gaafattee waamicha kana Federeeshinii Kubbaa Miilaa Joordaan deeggareera. Pirezidaantiin Fiifaa Jiyaanii Infaantiinoo qorannoo seeraa barbaachisu geggeessuun murtoo fudhachuun gahee mana marii Fiifaati jedhan. Fiifaan akkuma dhimmoota akkaan irratti godhu ariitiidhaan murtoo fudhachuuf maatiin kubbaa miilaa Filisxeem hangam miidhamuu qabu
jedhee pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Filisxeem Jibriil Raajuub. Fiifaan waraanni tokko isa kaan caalaa barbaachisaa, miidhamni kaanis kaan caalaa kan gatii qabu godhee ilaalam. Akka seenaa dhugaa sirrii waliin dhaabbattan isin gaafannam. Maappattoota kubbaa miilaa kumaatama dabalatee miidhama miiliyoonota ilaaluun gaariidha. Amma yoo murtoo hin fudhanne yoom fudhattu? jedhan pirezidaantichi. Waraanni Gaazaa keessaa onkololeessa 7 bara 2023 yeroo Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwachuun namoota 1,200 ajjeesee namoota 252 ammoo ukkaamsee fudhatee deemee jalqabe. Erga waraanichi banamee as namootni 35,000 ol Gaazaa keessatti ajjeefamuu ministeerri fayyaa Hamaas geggeessuu ibseera. Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Israa'el Shinoo Moshee Zu'eeris kubbaa miilaa Israa'el miidhuuf jecha yaalii siyaasaa hamatu Filisxeem irraa nu mudataa jira jedhan. Yerootti kutaalee Israa'el hedduu keessatti kubbaa miilaa taphachuu hin dandeenyetti kubbaa fi yerootti lammiileen Israa'el 130 ta'an ugguramanii jiranitti qaama dorgommii fiifaa ta'uuf falmii keessa galuun keenya haqa qabeessa miti. Infaantinoon himanni Filisxeem dhiyeessite xiyyeeffannoo itti kennamee fudhatameera. Manni maree fiifaa xumura ji'a hagayyaatti walgahii taa'uun kan murteessu ta'a jedhan. Kubbaan miilaa yeroo kamiyyuu dirree siyaasaa ta'uu hin qabu. Madda nageenyaa, abdii, madda waan gaarii fi ummata qoqqooduu irraa madda tokkummaa ummataa ta'uu qaba jedhan.